Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turuun itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo deemnu oduu jalqaba. Pireezidaantiin Tarkii Raasiib Xaayib Erdogaan har'a gara Finfinnee dhufee jira. Gara Finfinnee yeroo dhufetti simannaan taasifameefii jira. Gara Finfinnee dhufuun isaa immoo ajandaalee garaagaraatiin ibsamaa kan jiru ta'us ajandaan guddaan inni tokko mooraa waraana isa guddaa humna riphee lolaa Suudaanii fi Itoophiyaa keessatti hayyamamuu fi Itoophiyaa keessatti Yuunaayitid Arab Emireetii ijaaruun walqabatee irratti mari'atuu fi odeeffannoon jedhu keessoo beektota irraa ifoomee jira. Guutuu isaa qabannee jirra. Waa hedduurraa argattu isiniin geenna. Oduun itti aanu lolli Maqaleetti marsuu fi Maqaleetti eegamu naannoo Amaaraa keessan waan bahe fakkaata yookaan waan dhohe fakkaata. Naannoo Amaaraatti lolli gaggeeffamaa jiru akkaan cimaa fi miidhaa guddaa akka humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhamee jira. Lola naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru kana wal qabate TPLF fi loltoonni Eertiraa naannoo Tigraayitti itti marsuu fi haleeluuf deeman naannoo Amaaraa keessan hojii isaanii waan jalqaban fakkaatan jechuudhaan ta'aa jirurraa hedduun shakkii isaanii ibsaa jiru. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan ga'a. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinaalee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jira kan jedhus qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo kana isin biraan kenna. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban kunooti. Oduun kun oduu ammeedha. Breaking news. Akkasumas oduu gammachuuti. Hordoftoota amantaa Islaamaatiin baga gammaddan jennee ni jirra. Ramadaanni bara kana guyyaa boruu jechuun gurraandhala 18/2026 kan jalqabu ta'uun beekamee jira. Ramadaan Kariim kan baranaa kan bare hedduu jennee jirra. Ramadaanni bara kana guyyaa boruu gurraandhala 18/2026 kan eegalamu yookaan kan jalqabu yookaan kan ittiin oolamu ta'uu baatiin mul'atu Saawud Arabiyaan beeksiftee jirti. Ramadaan boru jalqabamee ittiin oolamuun mirkanaa'ee jira. Hordoftoota amantaa Islaamaa hunda baga baatii Ramadaana bara Hijiraa 1447 yookaan immoo bara 2026 naga hangeessan kan baranaa kan bara hedduu isiniin jennee jirra. Oduun itti aanu pireezidaantiin Tarkii Raasiib Xaayib Erdogaan har'a Finfinnee galee jira. Pireezidaantiin Riippaabilika Tarkii Raasiib Xaayib Erdogaan har'a Finfinnee galu maddeen odeeffannoo garaagaraa kan gabaasan yoo ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadis beeksisee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad pireezidaantii Raasiib Xaayib Erdogaan baga nagaan gara Itoophiyaa dhufta jechuu barbaada jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti qoodee jira. Pireezidaantiin Tarkii Xaayib Erdogaan pireezidaantii gamtaa Emireetota Arabaa Sheek Muhammad bin Ziyaad Al Nahyaan waliin bilbilaan erga mari'atanii booda daawwannaa isaanii gara Emireetotaa taasisuuf karoorsan dheeressuun gara Itoophiyaa dhufan jedhamee jira. Gama biraatiin immoo pireezidaantiin gamtaa Emireetotaa kun lubbuun isaanii dabre jechuudhaan miidiyaaleen garaagaraa guyyaa kaleessatti hanga har'aatti gabaasaa turan. Biyyattii irraa immoo odeeffannoon tamsa'aa jiru kun hin mirkanoofne. Pireezidaantiin Tarkii Raasiib Xaayib Erdogaan gara Itoophiyaa dhufuun waa hedduufi jedhamee jira. Akka miidiyaaleen Itoophiyaa ifoomsanitti kanaan dura Erdogaan yaamicha ministeera muummee Abiy Ahmad PhD Finfinnee akka daawwatuu fi affeeramee turuu koominikeeshiniin Tarkii gabaase jechuudhaan miidiyaaleen Itoophiyaa ifoomsanii jiru. Akka keessaa beektonni ifoomsanitti immoo dhimmi ijoon pireezidaantiin Tarkii Raasiib Xaayib Erdogaan gara Itoophiyaa dhufe kaambii guddicha waraanaa humna riphee lolaa Suudaanii fi Itoophiyaa keessatti Yuunaayitid Arab Emireet ijaarte irratti mari'atuuf akka ta'e keessa beektonni himanii jiru. Erdogaan beellama cimaa nugusa Emireetotaa wajji qaba ture. Nugusni Emireetotaa na dhukkuba jechuudhaan beellama kana akka haqsiisee fi waliin mari'atu akka hin feene sagantaa haqsiise jedhamee jira. Haasaa bilbilaan waliin taasisan jedhameen na dhukkuba natti hin dhufin jechuudhaan ofirraa hambise jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Mariin nugusa Emireetotaa waliin taasifamuuf tures dhimmuma mooraa waraanaa guddaa Itoophiyaa keessatti humna riphee lolaa RSF ijaarame irratti mari'atuuf ture. Itoophiyaa wajjilleen mariin taasifame kanuma. Itoophiyaa wajjin marii taasisaniin mooraan kun akka diigamu Erdogaan gaafate jedhamee jira. Gara biraatiin mooraan guddaan Itoophiyaa keessatti
Humna riphee lolaa Suudaanii fi ijaarame kun balaa guddaa Itoophiyaatti fidaa jiraachuu qaamonni garaagaraa yaada kennaniin akeekaa jiru. Mooraa kana Itoophiyaan Waaqataa turtus saaxilamee jira. Mooraan kun kan ijaarame naannawa hidha laga Abbayyaatitti jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e Suudaan humna riphee lolaa irratti Itoophiyaa keessa seentee haleellaa raawwachuuf qophii taasisaa akka jirtuu fi kan beeksiste ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Haleellaa kana yeroo raawwattu hidha laga Abbayyaa irrattis raawwachuu ni dandeetti jechuudhaan shakkiin guddaan uumamee jira. Akkasumas Masrii wajjin qindoomuudhaan hidha haaromsaa irratti haleellaan raawwatamuu danda'a jedhamee jira. Haleellaa hidha haaromsaa irratti raawwatamuu danda'amuuf karaa kan bane immoo mootummaa Itoophiyaati jechuudhaan hedduun qeeqanii jiru. Walumaa galatti mooraa guddaa humna riphee lolaa Suudaanii fi Itoophiyaan hayyamuu fi Itoophiyaa keessatti ijaaramuu kanaan Itoophiyaan humna shororkeessummaan akka addunyaatti farrajamee fi duguggaa sanyii yookaan jiinoosaayidii raawwatuudhaan akka addunyaatti yakka waraanaa raawwatuun beekamee fi Itoophiyaan mooraa kana kennuun yookaan akka ijaaramu hayyamuun addunyaa biratti siyaasni isii akka kufu taasisee jira. Dhimma kanaan wal qabatee mariin pirezidaantii Tarkii waliin Itoophiyaan taasiftu maal akka ta'u immoo kan marii booda arginu ta'a. Marii taasisan irratti ibsa gabaabaa amma kennameen Tarkiin dhageettii qabduun Itoophiyaa ulaa galaanaatti akka baatu dhiibbaa akka gootu ari'annee jirra jedhanii jiru. Akkasumas daldala waliin gara doolaara biliyoona tokkootti ol guddisuudhaaf akkasumas akaakuun dammeewwan daldala kennaa akka baay'atu investoroonni Tarkii dabalataan gara Itoophiyaa akka dhufan irratti walii galle jedhanii jiru. Tarkiin Itoophiyaan ulaa galaanaatti akka baatu dhiibbaa akka gootu mari'anne kan jedhuufi mariin kana dura ture. Humna waraanaa guddaa fi meeshaa waraanaa guddaa baasii hedduu baasanii dirree waraanaa geessanii erga jedhanii booda immoo har'a jaarsummaa nu qabaa jechuun sodaa fakkaatti. Hundaafuu waan ta'u kan arginu ta'a. Oduun ittaanu lolli TPLF fi Eertiraa waliin Maqaleetti eegamu naannoo Amaaraa keessa waan dhohe fakkaata. Maqaleetti marsinee lafa itti hiine jechaa turanis faallaa kanaa immoo isaanuu waan lafa itti hidhanii fi itti marsan fakkaata. Lolli guddaan har'a naannoo Amaaraa keessatti haala adda ta'een itti oolee jira. Lolli har'a hidhattoota naannoo Amaaraatii fi mootummaa PP gidduutti deemaa ooleen humni waraana mootummaa hedduun hojiin ala ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Lola naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru kana kan lolaa jiru TPLF fi humnoota Eertiraati jechuudhaan hedduun shakkii qaban ibsanii jiru. Himama kanas kan kennan miidhaa dhaqqabe irraa akka ta'es odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'e ibsee jira. Har'a Gondar keessatti lolli cimaan gaggeeffamee oolee jira. Lola loltoota PPT fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemee ture irratti kutaan waraana PP 65ffaan shaamballiin 4ffaan Jeneraal Abrahaa jedhamuun kan hoogganamu guutumaan guututti hojiin ala ta'e jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Torban kana lolli naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru haala adda ta'een cimee kan itti fufee fi loltoonni mootummaa hedduun kan itti booji'aman yoo ta'u lola gaggeeffamaa jiru kana yeroo dabre mootummaan naannoo Amaaraa TPLF fi Eertiraatu na waraanaa jira jechuudhaan himannaa dhiyeessee ture. Himannaan kun immoo dhugaa fakkaatee jira. TPLF fi loltoonni Eertiraa lafa itti hiine osoo jedhanu naannoo Amaaraa seenanii hojii isaanii hojjetaa jiru fakkaatu. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Mootummalleen humnoota isaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun cimsee bobbaasuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee hadhee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatu itti fufee jira. Gama biraatiin immoo mooraa isaaniitti itti dhaquudhaan waraanni bilisummaa Oromoo itti marsee haleellaa irratti raawwataa jiruun hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli gaggeeffamee jira. Lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti lolli cimaan gaggeeffamee jira. Lola gaggeeffamee irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaattis haleellaa barraaqan humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa Qondaalatti har'a tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun kan miidharraa hafte immoo 4 booji'ee jedhee jira. Oduun injifannoo isa biraa immoo akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra.
Guutichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaalee lama keessatti diina du'aa fi madoon adabee qawwee irraa hiikkachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa ganda Waayuu Suphee bakka addaa Waayuu jedhamutti har'a gurraandhala 17/2026 ganama barii barraaqaan qubsuma diinni maaddeeffattee teessuutti seenuun rasaasaan akaa'ee baruudhaan macheessuun loltoota faayistii bilisiginnaa du'aa fi madoon adabee injifannoo cululuqaa galmeesseera. Fi kanaanis eegdota barcuma aangoo nam-tokkee sadii ajjeesuun hedduu ishee madoo damdammiin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaammaa 3 gumbii 12 rasaasa 360 fi qophiilee waraanaa hedduu dugda ishee irraa harcaasuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Akkasumas guutichi faanaaqaa waraanni bilisummaa Oromoo godina lixa Wallaggaa aanaa Yuubdoo ganda guutii aannanii keessatti diina maqaa sakataa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti tarkaanfii boonsaa fudhateen hedduu du'aaf madoon adabuun qawwee akaammaa 4 hidhannoo waliin irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif kan oolche yoo ta'u loltuu PP tokko ammoo fayyaatti hirkaan qabuun milkiin goolabeera. Ittuma dabaluun abdii fi gaaddisni sabaa waraanni bilisummaa Oromoon zoonii kibbabaa Oromiyaa gurraandhala 16/2026 halkan aanaa Seeruu Abbaas ganda Adidoo iddoo addaa Curree jedhamu keessatti loltoota bilisiginnaa yeroo dheeraaf uummata nagaa iraarsaa turte ammas dararuuf imalarra jirtu dursee atteettiidhuun rasaasaan aleelee 3 irraa ajjeesee 5 madeessuun kan irraa haftee ari'ee qawwee akaammaa 3 gumbii 5 fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame kana wal qabate gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaan gama isaatti guutuu Oromiyaa keessatti sakattaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun humna isaa bobbaasee humnoonni inni bobbaase immoo tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhataa jiran jedhame kun immoo kan namoota nagaatii fi qabeenya namoota nagaa irratti xiyyeeffate jechuudhaan bakkoota garaagaraa irraa jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoota hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turan hawwii kenna. Irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa Islaamaatiin baga ji'a rahmataa ji'a kabajamaa ji'a ramadaanaa itti isiniin gahe kan baranaa kan bara hedduu isiniin jennee jirra.